Abbichuu koo bareedaa bashaashaa addunyaan ol qabee gaqqabee waa'ee kee saasaa onnee hundaa seente kaa jaalalli rasaasa. Abbichuu abbaa galma guddaa madda burqaa tolte kaa sanyii warra guddaa ija tokkoon laalta kun xiqqaa kun guddaa biyyoonni addunyaa hunduusi madaalee taraa wal dabarsee waa'ee kee ilaalee badhaasa addunyaaf situ hunda caale. Erga filatamtee yoomi raftee bultee hirriba kee dhabdee hojii keetti fufte gibeen guutee ceesisuu yoo didu xiyyaaraan hin batattisee dhufa. Hojii fuunduraa koo galma odaa dhugaa yoomna barbaachises kaffalee wareega jetteeti dhamaatee oliif gadi kaattee Itoophiyaa ol qabuuf waan baay'ee nuuf taate. Warri ammeenya kee waan baay'ee asaasu warra akkasumaan tarii dhamaraasu si homtuu sin rakkisu qilleensuu sin raasu. Simboon kee harkiftuu jaalalaa addunyaan siif booya ka hunduu sirra laalaa filannootti guyyaa gaafa xiiqii abii jennee mallatteessuuf doktora jaalalaati. Gaafa miidiyaan addunyaa maqaa kan kee kaasu gaafa UNHCR Aljazeeraan Arabiyaan ol qabee gabaasu gaafa inni diina kee manatti dachaasu gaafa saba si jaallatu dirreetti gayyaasu. Egaa sabni kee si jaallatee kunu amma malee saba kee ijaarte itaate dagalee sabaaf amanamii saban ganin malee sabni kee siif jira filannoo fuulduraaf siif kennuuf sagalee Nuraddiin Shaafiiti. Isin arjaa gaariidha gara laafaa nama jireenya namaatiif isintu jinkama abadan isin hin miidhu gooftaarraa maal yookaan isin filate ta'a maal beekama yaada hin uumaa jetteen isa baree ati karaa kan kee irratti nu gargaara.